Harka fuuna daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakkuma isin jirtan hundumaatti sana qaqqabu jette Qaanqee Show. Sagantaa guyyaa har'aaf jennu hundumaa qabadhee gama keessanitti dhiyaadheera haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan afeerraa kooti. Guyyaa har'aa sagantaan irratti dubbannu waa'ee haala yeroo ammaa kana deemaa jiru irratti ilaalchisee waa'ee mootummaan Itoophiyaa yookiis mootummaan wayyaanee haaromsa jettee opiidiyoota walitti qabdee asiifachi unkuraa jirtu lama aangoorraa buusanii lama aangoo yaabbachiisan waa'ee dhimma kanaatiifin gadi fageenyaan waa'ee haala kanaa keessa turan sirriitti beeku kan jedhu keessummaa tokko isiniif qabadheen jira. Garuu waan isin dhibu keessummaa koo kana viidiyoo sagantaa Qaanqee Show warraa kana kan waraabe guyyaa 3-4 dura ture. Garuu torbanii waan an dhiyeessuuf torbee koo eeggachaan ture. Utuun kana dhiyeessin dura OMN iraaf karaa VOAtiin immoo pirezidaantii Oromiyaa duraanii obbo Junaddin Saaddoos dhiyaataniiru waa'eedhuma kanarratti haasa'aniiru. Qaanqeen Showus keessummaa addaa isiniif qabdu. Keessummaan koo har'aa isiniif qabadhee waa'eedhuma dhimma kana irratti hoogganaa Civil Service Oromiyaa duraanii yeroo dhumarratti biyyaa ba'uu ka'an immoo miseensa kaabineetii fi geggeessaa waajjira olaanaa ijaarsa humnaa afaan Ingiliffaatiin capacity building sadarkaa olaanaatti kan geggeessaa turan obbo Mallas Guutamaati. Obbo Mallas Guutamaa har'a haara yeroo irratti fi waan keessa jiru waa'ee mootummaa Itoophiyaa mootummaa wayyaanee kana ilaalchiseeti kan hin dubbise. Haa ta'u garuu amma yeroo ammaa kana waan feesbuukii keessatti deemaa jiru wanta 2-3 irraan anis gama kootiin Qaanqee Show waan nutti dhagahamuun dubbachuu barbaade tokko waa'ee gama obbo Junaddin Saaddootiin deebi'a. Waa'een obbo Junaddin Saaddoo kuni obbo Junaddin Saaddoo mootummaa wayyaanee mootummaa TPLF amma uummata keenya cunqursaa jiru waggaa 25 guutuu ajjeese waggaa 25 guutuu qeerraa buqqise nama keenya dararaa jiruu fi hojjechaa turaniiru. Hojjechaa turuu isaanii kan immoo baay'eetti gaabbanii har'a gara uummata Oromootti dhufanii uummata Oromoo dhiifama gaafachaa jiru. Uummata Oromoo mootummaa sana keessatti hojjechuudhaa fi badii guddaadha mootummaa kana tajaajiluun kos badii guddaadha jedhanii obbo Junaddin Saaddoo har'a uummaan Oromoo dhufanii dhiifama gaafachaa jiru. Obbo Junaddin Saaddoo kabajaa guddaan isiniif qaba. Dhiifama gaafachuu keessaniif iyyuu baay'een isin galateeffadha. Namoota isin fuuldura turan gurguddoo biyya sana keessaa baqatanii kan deeman akka Adde Almaaz Makkoofaa akka obbo Sanaleefaa hedduutu ture. Isaaniin illee eegaan ture. Isaan keessaa garuu isaan booddana baatanii har'a dhuftanii uummata keessan dhiifama gaafachuu keessanitti galata guddaan isiniif qabaan jedha. Haa ta'u ani dhiifama keessanii akka nama tokkootti dhiifama obbo Junaddin Saaddoo gaafatan nan fudhadhaa dhiifamallee godheedhaaf afuutu lillaa jedheera. Dhiifama gaafan godhuuf ilmaan Oromoo kan uummata Oromoo bakka bu'ee osoo hin taane akka mataa kootiitti jechuudha. Waa'een obbo Junaddin Saaddoo kuni namoota garee sadiitti addaan baasee jira. Gaafan taa'ee ilaalu jechuudha. Namoota garee sadiitti addaan baasan kanan tuttuquu barbaada. Kun yaada mataa kootiiti. Namoonni sadan kuni tokko garee obbo Junaddin Saaddootii fi yeroo isaan dhufanii haasa'anii utuma dhiifama sana hin eegin iyyuu goota keenya, hayyuu keenya, beekaa keenya warri jedhan ni jiru. Kana garee tokkotti fudhaa. Warri immoo dhiifama obbo Junaddin Saaddoo fudhatee dhiifama sii gooneerra jedhanii immoo callisan warra kakootii kanatu immoo jira. Isaan immoo lamatti fudhadhaa. Sadaffaan immoo warra dhiifama hin goonu jedhu. Gareen sadan kuni anaa fi kan adda goggoree kanas sirriidha jechuu hin danda'u. Sababiin isaa warri obbo Junaddin Saaddoo har'a goota keenya, hayyuu keenya jedhee faarsuu tarii gaafa obbo Junaddin Saaddoo aangoorra turan sana waan itti gargaaraman qabu ta'a. Benefitii argatan ta'a. Obbo Junaddin Saaddoo yeroo aangoorra turan sana ilmaan Oromoo hundumaa miidhan jechuu hin dandeenyu. Warri yommuu sana yeroo isaan aangoorra turan itti gargaaramanii har'a goota keenya yoo jedhan kun baay'ee nan dinqu. Inni lammaffaatii warroota immoo dhiifama jedhee callise. Warroonni dhiifama jedhee callise keessaa an nama tokko. Sababiin an dhiifama kana fudhadhee calliseef tokko amantaan koo na dirqaa. Lama nama dhufee dhiifama si gaafate kan biraa waan gootu hin jiru. Sadaffaa haalli qabsoo yeroo ammaa na dinqaa, nu cinqaa, nu rakkisa wanta ta'eef dhiifama gochuun dirqama. Diina xiqqeeffachuuf jechuudha. Har'a mootummaa wayyaanee kana kan tajaajilaa jiran ilmaan Oromoo hedduutu jira. Warrooti kuni har'a nuti har'a obbo Junaddin Saaddootti dhiifama yoo goone isaanis lakkii har'a yoo ani dhaqee uummata kanatti makame dhiifaman argadha waan jedhaniif gara qabsootti makamu waamichi adda addaas yeroodhaa gara yerootti godhamaafii jira. Kanaaf ani obbo Junaddin Saaddoof dhiifama kan hin godhee fi sababiin kun inni guddaan kana. Warri dhiifama hin goonu jedhee immoo dhiifama hin goonu jedhee dheekkamus ni jiru. Isaanis hin komadhu. Tarii jarri kun immoo
yeroo obbo Junaddin Saaddoo aangoora turan kan maatiitti dhabanta, abbaatti dhabanta, obboleessa, obboleettii itti laamsha'an barumsa keessa ari'amanta waan baay'eetu itti ta'a kanatu fuula isaanii dura deema. Warra kanas immoo lakkii ati gadheedha jennee alagoomsuurra yeroon yoo kennameefoo yeroon yoo laatameefoo namni tokko haati manaaf abbaa manaallee wal lolanii torban tokko ji'a tokko turanii gaafa walitti araaramanii yeroo fudhata deebisanii wal dhungachuuf illee yeroo fudhata. Har'uma dhiifama obbo Junaddin Saaddoo gaafatan kana har'uma fudhatanii har'uma goota keenya hayyuu keenya jedhanii fudhachuun tarii itti ulfaata ta'a. Namoota kana alagoomsuurra, namoota kana xiqqeessuurra, namoota kana salphisuurra yeroo maaliif hin laannuuf hin jedhamu. Wanti bara baraan barataa biyya koora saasaan tumtaniif akka lammiin koo beekumsaan dammaqee gabrummaa jalaan baane beela keenyaaf hin dhimmamettanii quufni keenya maafisin dibaa mirga namummaa keenya nu sarbitanii yoo dubbanne maafisin dibaa dhiigni qulqulluun dhangala'ee magaalaa Finfinnee walakkaan odaa biqilche arguuf jiraannaa waliin seerri baagada addunyaa bulche. Gama obbo Junaddin Saaddootti deebi'a. Obbo Junaddin Saaddoo ergi biyyaa ba'anii xiqqoo bubbulaniiru. Hammoona maaliif gara uummataatti dhufu callisan. Namoota hedduu ture kan diinarraa ba'anii mootummaa wayyaanee irraa ba'anii gara qabsootti makaman. Fakkeenyaaf furan akka Jeneraal Kamaal Galchuufaa, akka Jeneraal Haayiluu Gonfaafaa. Torban tokko yookaan guyyaa sadiitti hin fudhanne gaafa mooraa diinaa keessaa ba'anii dhufanii mooraa qabsoo Oromootti makamanii yommuudhuma sana kan isaan qawwee isaanii galagalfatan. Obbo Junaddin Saaddoo garuu xiqqoo nutti bubbulan. Maaliif bubbulan kan jedhuun sammuu koo na cinqaa ture. Gaaffii kanan gama OMN'tiin barreessee gaafadhe namoonni biraan OMN irratti deebisee naan jedhan. Obbo Junaddin Saaddoo har'a ani miidiyaa irraa dhaga'uu fi obbo Junaddin Saaddoo dur sammuu koo keessa jiran miillaa fardan irraa ta'e. Hamma tokko warroota pirezidaantii Oromiyaa turan kana bifa adda addaatiin dhaga'aa ture. Fakkeenya isinii fudhadha. Obbo Asanalli yommuu pirezidaantii turanitti yeroo hundumaa wanta Oromoon itti yaadatu waan tokkotu jira. Maal jedhan? Kaawun bu'aalaa Addis Ababa wada laa inji wada goonannaa wada qeenyaatti adeemu jedhan afaan Oromootiin. Kana booda Finfinneen ol malee dalgan guddattu, qe'een buqqistu, qotee bulaa ollaa Finfinnee jirtu qe'ee irraa buqqistu. Akkas gochuu hin qabnu, uummata keenya baqachuu hin qabu. Finfinneen kana booddee ol malee dalgan guddattu jedhanii miidiyaa irratti ba'anii kanaan yaadadha. Obbo Kumaarraa waan tokko hin nageenye. Kan obbo Junaddin hin nageenye. Kan obbo Abbaa Duulaa kanas dhageenyarra waan baay'ee uummati kan ittiin faarsu jechuudha. Ergi Abbaan Duulaa gara aangootti dhufanii maal akka isaan godhanii namooti baay'een mootummaa sana keessaa haa hojjetan iyyuu malee gaarummaa hamma tokko namni ittiin faarsa. Kan obbo Alamaayyoo gaafatuun turanii obbo Alamaayyoon sokkan. Kan Muktaarii waan ta'aa jiru agartaniittu. Kan obbo Junaddin Saaddoo garuu har'an dhagee sapiraayizii ta'aa jira. Obbo Junaddin afaanuma isaatii irraa jechuudha. Maaliif callifame moona gaarummaan isaan hamman hojjechaa turan hojjechuuf yaalaa turan kun maaliif ukkaamame? Maaliif ammoona ukkaamame? Maaliif nutti himne? Sila hammana waggaa mana obbo Junaddin hin jibbinu turre. Maaliif warri kun nutti callistan kanaan dura? Har'a obbo Junaddin irra dhaga'aa jirra. Kanaaf mee waanuma hundumaatti iyyuu obbo Junaddin ani baay'een isin garuu baay'ee nama cimoora. Achuma teessaniyyuu ijaarrataniitu baay'ee namatti tola. Baay'een gammade. Ijaara baay'ee qabdu, miseensa baay'ee illee qabdu, baay'ee namatti tola. Gama kooti afuutu lillaas ni jira. Afuutu lillaas ni jira. Dhiifama Rabbi jaalata, Waaqa jaalata, dhiifama sanii godheera. Gara fuulduraatti garuu maaltu deema isa jedhu immoo gaammee yerootti immoo waan agarruudha. Waaqayyoo waan gaarii nu dhageessisu garuu waa'ee obbo Junaddiniif jennee wal arrabsu, wal xiqqeessu, wal salphisuu irraatu wal qusanne bareedaa natti fakkaata. Ana mataa koollee warri na salphistan na xiqqeessuu barbaadan dhuma jirtu sammuun koo garuu achi hin jiru. Akka isin yaaddanitti yaadne yeroo hundumaa
gingilchaa keessa duwwaa naman kaa'ina. Namni kun akka san yaadden duwwaatti yaadu. Namni ilaalcha mataa isaatii qaba. Namni ilaalcha mataa isaatii qaba. Ana ta'uu qaban jettanii hin fudhatina. Hamma dandeessan namaa ibsa. Wal arrabsuun immoo nama hin fayyisu. Wal arrabsuun nama hin sirreessu. Warra na arrabsan yoo arrabse hin sirreessu. Warri na arrabsu salphaan nama salphisa. Salphaan nama hin salphisu. Kanaaf warri na salphisuu barbaadan na arrabsitaniif ulfina guddaan isiniif qaban mayyuu. Fakkeenya ani fudhadhee VOA irratti gosa lamman kana dhagee innis waa'ee atileet Fayyisaa Lalisaatii fi waa'ee obbo Junaddin wal cinaa qabee haasa'e. Namoonni tokko obbo Junaddin nama siyaasaatii Fayyisaan immoo atileetaa wal cinaa hin qabin naan jettan. Obbo Junaddin jechuun nama aangoo hammana hin jenne qabu turanii obboloota keenya. Maa wal ta'u? Obbo Junaddin uummata Oromoo keessaa namni akka isaanii aangoo qabu hin turre. Baay'ee nama beekamuudha. Dhageettii addunyaa irratti qabu. Atileeta caalaa dhageettii qabu. Abbaa fedhe caalaa. Bakki isaan irra turan bakka xiqqoo miti. Aangoo guddaa irra turan. Kanaaf dhageettii mootummaan biyya lafaa kun ni beeku. Dhageettii guddaa nama qabanidha. Kanaafan waan isaan nama guddaa waan turaniif, nama aangoo guddaa irra waan turaniif atileeta kana wajjin wal cinaa qabee ilaala. Innis maali? BON gaaffiin gaafatame jalqaba irratti waggaa hammana kana maaf turtanii jedhan. Waggaa hammana kana kan hin turee jedha obbo Junaddin. Ijoollee kootii fi waraqaa biyyan jiraadhu kana sirreeffachuuf jedhanii jedhan. Atileet Fayyisaa Lalisaa immoo ati maaliif akkasitti jettaa ijoollee keetiif yaadduu jedhanii gaafatame jennaan ijoolleen koo ijoollee Oromoo jiran irraa addaan baasuu hin danda'u jedhe. Waan kana lamman wal cinaa qabee ilaalu. Simbaha bukolo hare emire uporo ayo simbaha bakala hare emire uporo ayo simbaha bukolo hare emire uporo ayo simbaha bakala Ganado do baha emire oporo ayo emi sehera la hanga emire oporo ayo esha ke wojago do baha emire oporo ayo Keessummaan koo har'aa daawwattoota qaanqee shoo akkuma isiniin jedhee hoogganaa siviil sarviisii Oromiyaa duraanii kan turanii fi miseensa kaabinee fi geggeessaa waajjira olaanaa ijaarsa humnaa yookiin afaan Ingiliffaatiin capacity building sadarkaa olaanaatti geggeessaa kan turan obbo Mallas Guutamaati. Dura dursee obbo Mallas afeerraa qaanqee shoo isiniif godhee simattanii bakka kanatti argamuu keessaniif galataaf ulfina guddaan isiniif qabaa yooyyaa nageenyi badhaadhaa isiniin jedheera. After Martinley, Yoya, Jarrakana Simo, Amajesite, Anasimo, Jarrakanat Fayadame, Yada Kopsachudafi, Halkanwa Majesite, Fiba Yagalatom Singeda. Tole Bomalas and Hedun Singalate Fada, Bomalasi in Amoni Hammi, Oromo Kesa, Bayan Simbego, Bodana Kanagaru, Media Rice, Gifagatani, Bulejra, Mayo Bomalas Enyura, Aloni Kesan, Goodini Kesan, Barumsi. Hojii akkamii turtanii kan jedhamu qeerroo uummata keenya warra isin hin beekneef akka ibsitaniif isin afeera. Galatoomii abtaamu egaa ani maqaan kiyyaa akkuma atillee dursitee fudhooftee Mallas naan jedhu Mallasee Daheessaa Guutamaa jedhama. Dhaloonni kiyyaa naannoo godina Booranaa dhaladhe. Barumsi kiyyaallee kutaa tokkoffaa
aga giddu galeessatti achumatti hin baradhee achi booda immoo haayiskooliidhaaf naannoo Ergaalam jedhamutti baramne achi yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 6 seenee kiiloo 6 manajimentiidhaan eebbifamee eega eebbifamneen booda immoo mootummaa duraanii waggaa 2 keessatti immoo ramadamnee isa keessa hojjechaa turree san booda immoo mootummaan amma jiru kun dhufe achi booda immoo booda itti seennee haasa'uu dandeenya mootummaa keessatti gara waggaa 13 akkas waliin hojjechaa ture achi booda haala booda haasa'uu irra dandeenyuun biyya baanee amma biyya Kanaadaa kanan jiraadhaa kanuma akkasiin jedha. Abrahaam Mejaay, Mejuel, Mejuken, Bari nagaa, warra barii nagaa, ala warri nagaa, warra foorii nagaa, dheerii nagaa, dheetii nagaa, ala dhalchi nagaa, ala kormii nagaa, ala warri nagaa, loor nagaa yaa kawaaqii nagaa nuguun, ollaan nagaa, ollee bullaa nagaa, waaqii roobee ala tambaraa guun, leendoo mirgitee okolee guun, nagaa waaqii nuguun, loor nagaa yaa katisaa uleen nagaa yaa, tisaa uleen nagaa, elemaa gaadiin nagaa, tisaa nagaa yaa faane gal, nageenni oolee gal, mijaay, karraan mijaay. Tanaan mijaa'ee Tole Bomallas mee gaheen keessan mootummaa keessa hojjechaa turtan mootummaa isa durii irraayis mootummaa isa ammaa jiru kanarraayis gaheen hojii keessanii maal ture? Egaa fi gaariidha gaheen koo akka nama tokkootti akkuma namni Oromoo kamiyyuu amma waan wal faalleessu tokkotu jira namni yoo nama gaafatus yoo dubbatus kiti gahee itti ibsaniin xiqqoo anaa fi kanneen haala ittiin ibsamuun xiqqoo adda. Oromoo ta'ee namni Oromoo kaachuu jiru ergamtummaa isaatti sadarkaa adda addaa qabaata malee akka gaheetti gaheen inni qabu gahee hojjetaati. Kanneen mootummaa keessatti hirmaatanii siyaasa adda addaa gaggeessanis haa ta'uuti. Kanneen immoo hojjetaa ta'anii jireenya isaanii immoo guyyaa guyyaa daabboo yookaan immoo aannan ijoollee isaaniitiif bituuf socho'uu jiranis qixa immoo biyyattii san keessatti gahee olaanaa yookaan gahee siyaasaa qabatanii deemuu haa fakkaatuti malee gahee hojjetummaati kan isaan qaban. Hojjeta mootummaa kana maan bobba'u, kana maan qajeelfamu, kana mita imaamata baaseetti kennee imaamata sama jiru oolchitu. Kan eegii hagam jedhee anis akka nama tokkootti eegii yuunivarsiitii baanee mootummaa duraanii mootummaa dargii keessatti ekspertii taanee hojjechaa turre waajjira adda addaa keessatti mootummaan kun dhufee jennaan dhaloota fi sabummaa kennan namoonni bakkee dhalatanii deebiin hojjetaa haala jedhuun naannoo Oromiyaa ramadamnee naannoo Oromiyaa keessatti hojjechaa turre yeroo hojjedhutti immoo itti gaafatamaa qajeelcha ta'ee hojjedheen jira. Achi deebi'ee immoo sadarkaa olaanaatti komishiinarii ta'ee hojjedhee jira. Komishiinarii siviil sarvisii jedhamee qayaamu achi immoo booda yeroo jijjiirame jedhanii isaan namoota xiqqoo hubannoo qaban yookaan immoo namoota aga ta'e nu deemsisuu danda'an jedhan qaadhimatan yookaan immoo barbaadanii fi fuudhan nu ofirra hin beeknu ture yeroo sana immoo nulleen gommuun yeroo sana bu'aa guddaa keessa buusuu hin danda'an ijoolleen Oromoo barumsa adda addaa akka qaban adoon ofirra hin beekne haala adda addaatiin infaakt kaadhimamneetoo gara mootummaatti aangoo olaanaatti akka ba'an godhamee mootummaa isa waliin hojjechaa ture jechuudha. Bakkeen hojjechaa ture duraan akkuma jedhe Civil Service Commissionerii ta'ee hojjedheen jira. Gara waggaa 2 akkas eegee hojjenneen booda haala jijjiirama warri 2000 waliin bu'isan irra ka'eetu namoota ofitti fuudhuudhaan haala godhameen fuudhamnee anis naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaa humna ijaarsa which is capacity building kan yeroo san haaraa dhaabbatee ture qixa olaanaadhaan aangoo guddaas ture hojiis bal'aa ture isa keessatti akka hojii raawwachiiftuutti miseensa hojii raawwachiiftuu ta'ee executive jechuudha executive body ta'ee isa waliin hojjechaa ture jechuudha. Isaan hojjechaa jirru egaa tarii booda egaa fi akkasii kakaaftu taateetti dhufna aga biyyaa baanutti haala sanaan hojjechaa ture wanni amma irraa himuu fedhu hojjetaa mootummaa yeroo sanas qixa siyaasaa maqaa siyaasaatiin namni deddeebi'u malee yeroo hunda qajeelfamii ka kennu imaamatii kaba'us gara biraatii baha nu akka hojjetaa mootummaatti waan ba'u sana hojiirra oolchuu qofa yeroo sana akka hojjechaa ture. Wanni hojiirra oolfamu bifa 2-3 qaba. Bifi tokko qixa siyaasaatiin dhufuu jira qaama siyaasaa keessatti immoo amantummaa namoota waliin sossoonetti isa qabata. Nu immoo
waan qixa misoomaa ta'uuti qixa jireenya hawaasatii waan waliittiin deemu isa kana hojiirra oolchuudhaan qabu bahaa ture jechuudha. Inni kana fakkaata gabaabumatti. Tole aangoo kanarraa Mallas jechuun aangoo guddaarra turtan bakka guddaa turtanii akkamitti baatan akkamittiin aangoo kana dhiiftanii biyyaa baatan? Egaa akkuma jedhe aangoon anaaf aangoon kan ittiin godhanii ittiin jijjiiruu danda'an. Aangoo inni kaasas nus taate maqaan aangoo ta'uuti malee garuu akkuma tokkottanii namni haala amma jiruunis haala kaleessu turenis jiru. Aga warri si fedhu qofa ta'etta aga yookaan aga warri si sodaatee waan ta'e karaa isaaniitii fi yaada isaaniitii alagatti deemtu yookaan waan ta'e hubatanitti akka qofa isaan nama ka'an. Yeroo teennu suni bakkeen nu turre sun bakkee jabaa ture humni ture sun immoo humna jabaa humna oo'a ture waan tokkos morminaa turre mormii kanas immoo wanni wal faallessa heera mootummaarra waan ta'eef wanni isaan guyyaa guyyaan fidanii akka hojjetamu barbaadan waan completely waan hin deemne waliin deemuu dhabu qofa don taane waan nama ajaa'ibsiisuuf waan nama rifachiisu takka. Jarri jara afaanii waa haasa'uu beeku malee jara waan haasaa isaan hojirru jechuu miti. Wanni isaan gadabaanii namatti haasa'aniif wanni isaan immoo of keessa qaban adda. Annatti fakkaata ijoolleen Oromoo kaachoo hojjechaa jirtullee kamiyyuu waan nama badaa jiru yookaan waan ta'e keessattis beekaa waan godhaa jiranitti fakkaata. Guyyaan ajaa'ibfataa deemama. Maal jennaa yoo sitti himamu gubbaan isa golgaan isa gaariidha jedhamee sitti himama. Haala sana immoo mormitee turte maal wanni achirra mormama jette takka si gaafachiisa because akka isaanitti haasa'an akka isaanitti barreessan yeroo hundayyuu nama kamiyyuu nawwata. Kanuma mormamaa waan jedhu jechisiisa. Garuu immoo yoo immoo hojiitti kusseename wanni ajaa'iba keessa as baha. Nulleen akkaatuma kanaan waan tokko irratti yaadan haa ta'uuti adeemsan akkuma nama tokkootti waan namaan galle gaafii gaafachuun haa ta'uuti waan hojiirra oolchine tokko immoo of keessatti quuqamas qabaachuu akka wanni kun hojiirra hin oolle humni biraa jiraatee tolchuullee haa ta'u baanne maaf wanni kun takka jiru gaafii adda addaa gaafachuudhaan nuummoo tarkaanfii fudhannuuf yaada nu dhiyeessinullee irra kaa'uudhaan shakkii guddaa isaan keessa seene. Shakkii guddaa isaan seensan keessaan yaadannaa yeroo tokko walgahii keessa taa'aa turre biroo Prime Ministeritti amma lubbuun hin jirreetti jaartiin Gannat Zawudee jedhan waliin taa'aa turre. Ministerittiin yeroo sun barnoota ministeerii turte. Gaafii adda addaa gaggaafatamu keessatti waan gaggaafannu irra kaatee adageenyaa kan gimbaataa nutti dhufee agayyattu deemaa turte. Dhaloota nutti dhufe kun dhaloota jabaa dhaloota balaa qabu nutti dhufe agayyattu deemaa turte. Sanarra kaanee immoo guyyaa waan isaan waliin hojjan waan gaafannuuf waan nu dubbannu irra kaanii isaan immoo yaada ofii waan qabaachaa turaniif sodaa sanarra kaanii jala muranii silaa Oromoo yoo balleessuu fedhan tappeella tokko qabu katti keewwatan abaa waan jedhuun kaasu anas akkuma sanannee abaa'uudha kan jedhu shakkii qofa don taane balaan guddaan akkanarra dhaqqabu adoo silaa ta'ee waaqayyoon na gargaaru baatee lubbuun kootii biyya Islam baatu turte osoo maan beekanii kaataa abaa'uudha kan jedhuun gara qorannootti akka seenu godhame anaa tokkocha kan namni gara 54 ta'anii toora ministeerii jedhan kun warri immoo dhaabbatee jiran hundayyuu ta'anii gaafii an ofirra hin beekne gaafii hojii isaan ofirratti hin beekne qorannoo akkasii sana gaggeessanii qorannoo sanarraa hin hubadheenis immoo akkuma dhugumallee dubbachuudhaaf abaa'ullee hin turre tarii Oromoon hundayyuu qaama qabsoo Oromooti yaadii kootiif yaadii abaa'uun gaafas gaggeessu walitti dhufuu danda'anis kan jedhu namiidhamini maaliif namiina maaliif immoo dhugaan hin hojjenne waan jedhu akka yaadatti hin qabna turre kun immoo balaa waan isaaniitti ta'eef tappeellaa sana yookaan immoo yakka sana shakkii sana kaaniitoo abaa'u jechuudhaan silaa gaagama guddaa keessuma dhaqqabsiisuu turanii qorannoo irratti ati abaa'uudha of ibsa kan jedhu kan akka ture. Ani immoo abaa'uu miti Oromoodha. Oromoof ammallee gaarii yaada gaarii hojjedha. Yoo yaadi kiyyaa fi yaadi abaa'uu kan waliin dhufe taate sanuma godhuu hin danda'u. Yoo sana ta'e abaa'uulleen sirriidha jechuudha kan jedhuun kaase garummoo miseensa abaa'uutii bitee ture. Dhugaa dubbachuuf immoo kaleessa sarara miseensa isaanii hin turre qaama qabsoo Oromooti ammallee nama Oromoo gaarii yaadee akka ammas dhaabii kamiyyuu kan Oromoo bakkee jirutti immoo bu'aa Oromoo buusee jabaatee deemu nama hawwuu nama godhuufis immoo tattaafatu. Kanaan kaasee isaaniif immoo horadii waan qopheeffatan waan qabaniif sanarra ka'eetoo silaa guyyaa jimaataatii ka qorannoon sun ture maandee biroo walagarra kan jedhan ture maandee sanaan inni balaa dhufu waan beekee fi biyyaa ba'uuf dirqame. Biyyaa ba'uuf immoo karaa isaanii hin gaafanne karaa hin agarsiisanii karaa
naannoo Oromiyaa kaabaa kibbaa bahaalee hunda isaa bakka waan beekuuf gara ba'uun ka'e keessa bahee haala sanaan biyya dhiisee bahee jechuudha. Hiddiin lolaa immoo gara Keeniyaatti xiqqoosee ollaadha. Achumarraa militti miti. Mee obbo Mallas namooti yeroodha gara yerootti gara mootummaan sun aangoorra kaa'u namoota Oromoo kana akka hubannetti akka isaan ogummaa isaaniitiin kaa'amu moo akka isaan mootummaa sanaaf hojii raawwataniif? Wanni jiru ilawwan lama tokkoffaa Oromoo kanayyuu leerii lama sadiitti addaan baafnee nu laallu. Amma dubbii dhiigaan Oromoo taate Oromoo ta'uuti miti. Wanni biyyatti san keessa deemaa jiru hundayyuu kamiyyuu waan Oromoon baafatee miti. Tokko namoonni wanni isaan hubachuu qaban. Oromoo hin baafannaa jedhanii isaantu qabatee dhufe. Dhaabbii amma biyyatti gaggeessu jiru kun waggaa 17 bosona keessa ture. Waggaa 25 biyyatti hojjetee jira. Muuxannoo waggaa 42 akka qabatee dhufe kana Oromoo ittiin misoomsa Oromoo ittiin bilisoomsa hidha qabatee dhufe kan 17 bosona keessa ittiin taa'e. Kan ittiin bosona keessa taa'e ofii isaaniitiif waan gaarii hojjetatanii jiru. Lafee illeetti dhukkeessanii dhiiga illeetti jissanii jiru. Garuu immoo yeroo dhufanii haalli kun qixanni isaan ittiin baasu yaadanii sabaaf salmoota biraa qabanii bahuudhaa fi toofta baafatan imaamata baafatan sanaan namoota immoo kun fiixan isaanii baasuudhaaf laafinnaan haa ta'u tarii jabinnaan haa ta'uuti qixa hubannootti haa ta'uuti kana fiixan isaanii baasuu danda'an ofitti butuudhaan ta'an bosona keessattuu jiran qixa adda addaa akka isaan itti galan leenjifatanii dhufanii eega leenjisanii dhufaniin booda jalqabee san laalchanii jiraatan waan akkuma namoonni dubbatu mootummaan kun yeroo namoota gara siyaasaa kaadhimu namoota gahee guddaa qaban namoota hubannoo guddaa qaban takka kaadhimeetu hin beeku. Magaaluma nutti dhalanne kaasee magaalaa nu keessatti guddanne magaalaa nu keessatti hojjennellee keessatti namoonni aangoo siyaasaa gugurdaarra jiran yookaan karaa aanatti haa ta'u gandatti haa ta'u namoonni aangoo siyaasaa keessatti hirmaatan yoo ilaalan saba birattis uummata birattis namoota baratan birattis haa ta'u namoota hubannoo gahaa qabaatanii waa'ee siyaasaa xiinxalanii siyaasa maali bu'aan isa maali jedhan namoota deebi'uu danda'u kennuu danda'an hin turre. Garuu eegii kana fuudheen booda waan tokko inni godhe kanneen hundarra wanni baay'ee isaanitti abshaalan namoota fuudhan kana qixa isaan fedhanitti fuudhan leenjifatu. Qixa isaan fuudhanii muradanii qaratanii baasu. So qixa kanaan kasaan dhufan. Amma ijoolleen Oromoo kaachikee jiran kanneen haala manjeedha kanaan isaan gurmeeffatanii isaan leenjifatanii sadarkaa olaanaa baasanii maqaa Oromootiin qooda Oromoo jedhanii gadi baasan suni waan Oromootu irra beekuu dhabanii osoo hin taane waan Oromoo irratti gahee olaanaa gahee guddaa taphachuu hin danda'an. Haalli nu isaaniif hin eeyyamu dandeettii sanallee hin qaban tokko kanaan kanaa ga'e miti. Isaan gara biraa immoo jiru namoonni Oromoo barataa ta'ee beekaa ta'ee ogeessi guddaa hayyuun gurguddoon ta'anii jiru. Ammas quuqama qabaatanii haala adda addaatiin hawaasi kun akka inni guddatu haala adda addaatiin siyaasni deemaa jiru kun inni saba Oromoota akkaataan ittiin ta'uusuu danda'u irratti odoo danda'anii hojjechuudhaaf namoonni duubatti hin deemne kaamilee qaban keessa hin jiru. Isaan kun immoo carraa argachuu hin danda'an maal jennaan yeroo hundayyuu haala addaatiin waan gaagaamanii yeroo hundayyuu haala adda addaatiin waan rakkoo dhiibbaa adda addaa keessa dabranii fi waan jedhaniin waan itti kennan hojiirra oolchanii tarii daabbolmaan isaaniitti bitanii galuun alatti waan gara biraa godhuu hin danda'an. Kanaaf hojjetaan mootummaatu qixa 3-4 atkeetti haala kanaan rakkoo cimaa keessa waan jiru kan jiru. Warri siyaasa keessatti hirmaachaa jirullee hojjetaa qaama biyyatti sun qixa kanaan bulchuu dhufeeti malee qomoo ta'anii isaan waliin wabaasanii hojiirra oolchuu qaama danda'u miti. Kun immoo adeemsi waggaa 25 dabran barsiisee jira. Arginee jirra. Isaan ofirra beeku. Achi taa'anii dubbachuu hin dandeenye malee ofirra beeku. Bara akka nama tokkootti Oromummaa isaanii irra jibba hin qabnu achi taa'uu isaanii irra jibbas mormisanii qabu jiru. Maal buusuu jiruudha. Adoo buusanii waan nam deemaa jiru kun akkanatti hin deema. Adoo deebiin immoo gad baanii as baanii dubbatu waan jedhu guddaan kan jiru. Kanaaf haala kanaanii kan ibsamuu qaba jedhu kan kaasu. Galatoomaa Obbo Mallas. Egaa bara isin biyya keessa turtan sanarraa kaasee amma haalli Oromoo irra jiru kana daran ajjeechaanis cimaa jira. Durii harka lafa jalaatiin kan Oromoon du'u amma fuuldurumatti ijoollee xixiqqoonis namoota gurguddaa qeerroo ajjeesaa jiru. Haa ta'u mootummaa Itoophiyaa keessatti yeroo darbe kana akkuma wanti inni guddaan har'a isiniin irratti isin barbaanne haaromsa jedhame waggaa 25 booddee OPDO keessatti haaromsi godhame namoota lama aangoo irraa buusanii namoota lama aangoo yaabbachiisuun kun uummata Oromoo fayyaduudhaaf moo uummata Oromoo ittiin goyoomsuudhaaf mee muuxannoo qabdanirraa? Ila waan tokko malee waan an jiru jira.
siyaasi kun saba Oromoo kana bu'aa buusee jira akka jedhu yoo kaase hin buufne yoo jedhu guutumaa guututti immoo doofummaa ta'a. Wanni tokko bu'aan bu'eessin jira xiinxallee yookaan immoo adda baafnee calallee ilaaluu qabna. Anammas keessatti waan tokko jedhu haaromsi kun garuu sabaaf dhufaa jira moo haaromsi kun isaaniif dandamatanii aga ta'e yeroo argachuuf deemaa jira yoo ilaalcha anaaf haaromsiin godhan kun sabi haaromsi gaafateeti miti. Haaromsiin godhan jedhan kun tokkoffaa ofii isaaniitiif badiirra dandamachuudhaaf aangoo tana dhabanii too boodumaan itti dhufirraa of dandamuudhaaf yookaan immoo yeroo bitachuudhaaf waan godhaa jiran malee haaromsa kana sabii hin gaafanne sabii jijjiirama gaafata malee haaromsa hin gaafanne haallis jijjiirama gaafata malee haaromsa hin gaafanne haaromsa kana keessatti kan tokko dina ajaa'ibu 2000 illee haaromsa jedhanii ka'an ammas immoo deebanii haaromsa jedhanii dhufaa jiru haaromsa kana keessatti saba Oromoo irratti haa ta'u saba biyyattii san saba Itoophiyaa irratti jarri kun kisaaraa yookaan immoo dhabiinsa yookaan gaagam du'iinsa saba biyyattii sana lammii biyyattii sanaatiin isaan of ijaaruudhaaf carraa akkasii maalti isaanii kennedha yeroo baay'ee na ajaa'ibsiisa. Namni ni du'a imaamanni isaan basama jirran oolu yookiin immoo haalli isaatu akkaataa jiruun ka hojii ooluu danda'u miti yookiin immoo sabii morma dura dhaabbatee dhiigii lafeen namaa caccabee jaartiin kenna dootee jaarsi du'ee daa'imman du'anii garaatti ilmeen namaa dootee haadha ilmee irratti jeesanii deemu isaan as baana of haaromsaa jedhu. Kisaaraa eenyutiin isaan of haaromsuudha gatii eenyutiin isaan of haaromsaa haaromsa hin gaafanne sabii sunis kanaaf maali saba Oromoo qofa don taane biyyattuun siniif iyyuu amma haaromsa don taane ka barbaachisu jijjiirama ka barbaachisu bakka imaamanni isaanii kan isaan qabatanii dhufan kuni gaagam guddaan nu gahee jira. Waliin buluu adon taane nu bulchu nu bituu irratti ka isaan bobba'aa jiran nummoo waan tokko jenne nun bitina kottamee Oromoon duru ollaa isaas fira isaas ormas taanaan olleeffate firoomfate waliin jiraachuu ni beeka. Biyyuun keenya kan dhuftan kan keessa mee kotta waliin qixxummaanaa jiraan nuti kana ka jedhu. Beela nu dandeenye gaagaam nu dandeenye isaan quufa daddabanii qayyoo keenya keessatti nama jeesuutti darban kan keessa maal haaromsa gaafatte sabii Oromoo haaromsa hin gaafanne mirgi koo ka dhala namaa bahee galuun koo naaf haa eeggamu nagaan bahee qe'ee kootiif deebi'uun naaf haa eeggamu afaan waaqayyoon naa kenne yaada waaqayyoon naa kenne yaada koo ibsadhee jiraachuun naaf eeggamu dha ka Oromoon kenne andeeme naannoo biraa gulaas irratti olaantummaa barbaadadhee hin baane qawween yoo taate qawweedhaan lakki kun qawween shororkeessummaadha jedhanii kaan ka qawwee lagatee magaalaa keetti nagaan qabsaa'ee dhalle akkati gartuu kana akka namichi fudhagoo kan kasaan godhaa jiran. Kanaaf haaromsi kun haaromsa sabii gaafate haaromsi immoo biyyattiinis barbaadde isaan godhaa jiran don taane biyyattiin ka barbaadde sabis ka gaafate jijjiirama gaafate. Jijjiirama haaromsi tokko. Haaromsa isaan godhuu jiran nutu korraaptir ta'ee jiru tokko dhageeffadhu. Bulchiinsi gaariin hin jiru jedhan lama. Amma nuttu deemee malaamaltummaa seenee jedhan kun hunda ka xiyyeeffatu saba irratti miti isaan irratti xiyyeeffataa jira. Sabii ka jedhu immoo isaan immoo bu'aa sirna sanaati. Sabii ka jedhu sirni kun sirna bita bittummaa durii darbu fidanii amma qaamii ta'e saba keessa bahee ijaaramee gita bittaan irratti ta'e nu bituutti jijjiiramee of ijaaree sana dabree immoo ilma namaa lubbuu nama qaalii taate. Akka lubbuu obeessatti lakkaa'amee yeroo inni kufaa jirutti sabi nagahee jedhee ka'e. Amma gita bittaa deebi'ee bakkee jiru san dhabuu irraa of dandamuu fi haaromsa jedhee ka'e malee sabaafis bu'aan qabu sabis kan hin gaafanne. Boris biyyattii sanaafis kunis furmaata ta'uu hin danda'u. Kanaaf haaromsi kun sabi keenya gaafateeti miti sabi biyyattii illee gaafateeti miti isaanumatti kufaatii ammitti dhufe kanarraa yeroo bitachuuf of dandamuuf fidanii ka jedhu ka qabu gama kootiin. Hedduu galatooma Obbo Mallas. Mee warroota amma gama aangootti keessatti iyyuu namni baay'ee maqaan isaarraa Hasan Warqinee Gabayyoo kana lammiidhaan nama Oromoo miti Tigireedha biyya Oromoo keessatti guddate jedhamu. Warroota kana immoo waliin hojjechaa baatan mee waa'ee isaaniirraa waan nutti ibsitan waan uummata keenyaaf ibsitan jira. Yeroo hunda waan tokko hubannuuti amma dubbii dhiigaan Oromoo ta'uutii fi dhiigaan Oromoo ta'uu dhabuutii miti. Fakkeen tokko sii kenna Tasfaayee Gabraa'aa dhiigaan Oromoo miti. Izan Eritiraan gahe. Bushooftuu dhalate. Anaaf silla irra waan Oromooti quuqamee barreessuudhaan tanan dubbachuun tanan taa'ee falmachaa jira. Kanneen biraas ka seenaa keessatti galmaanii waan Oromootiif quuqamanii deemanii jiru.
Amma ijoolleen kun lammaas haa ta'uuti soqqinaas haa ta'uuti dhiigaan Oromoo miti kan jedhu irratti otoo hin taane guddaan akka Oromootti Oromummaan biraatu ilaa Oromummaaf aantummaan naaf tokko miti. Aantummaan saba kanaa qaban maal fakkaata kan jedhu. Nama Oromoos haa ta'uuti faranjiin bari nuuf quuqame galaana gama dhaabbatee taa'ee biyya sun iyyuu jira. Katakka maatii kee hin beekne maatii koo hin beekne ka waa'ee Oromootu tarii dubbisee qofa kitaaba irraa argataa ilmu iyyuu jira. Humanitarian activity keessaane seenee maallaqa baasee nama gargaaru naa ta'uuti. Ofii isaati iyyachuun advocacy adda adda keessanii iyyachuun haa ta'uuti waa'ee sabnaa dubbachuu jira. Kun amma dhiigaa miti beekte kun nama diidha. Biyyatti sullee keessatti akkuma kana maal godhu namooti yoo level goone hundi isaanii generalize goone namoonni kun akka hin jenne xiqqoo dongorroote ta'a. Wanni ta'u maali? Namoota amma dhufan kanas haa ta'u ka duraan bu'anis haa ta'uuti. Waan tokko abtaabu kan baru namoonni baruu qaban. Hojjataa mootummaati malee namoonni kun namoota qomoo isaan sana wajjin imaamata baafatanii biyyatti gaggeessuuf dhaabbatanii miti. Ergamaan yeroo hundi ergatti kennan fiixan baasa. Adoo warqineen dhufe warqineen akkam tokkotti rakkoo irra hin qabu. Oromoon rakkoo irra hin qabu. Waan rakkoo hin qabneef abbaa isaa haadha isaa akkama jedhamu kanatti utuu Oromoo hin ta'in hammatee teessisee inni nuun lafa Oromootti aannan Oromoo bishaan Oromootiin guddatee as ga'e. Hindinne Oromoo arnaa miti isum duritu iyyuu hindinne. Kanneen ka Oromoo ta'ellee taanaan Oromoon rakkoo hin qabu. Isaaniifuu ergaan nu qabnu kana maaliif isaan bu'aa buusaa jiran? Mee aantummaan sun aantummaan Oromummaa sun eessa jira? Ka adiinu taa'ee oofii jiru sun maal godhaa jiran? Kanami Orommaatu taa'ee galaan gamana taa'ee gamasii bu'aa jiru kanaaf maal godhaa jiran? Tokko sana kaallaan. Namoota kan yeroo waliin hojjennutti waantu humni isaanii baay'ee aangoon isaanii daangaa waan namni hin beeku. Daangaa yoo isin jedhu waan tokko jechuu barbaadatamu eegaan biyya eegaan waggaa 10 wayii ka ta'e kana keessatti wanni tokko waan jijjiiramee jiraate fooqi isaan ijaaran jijjiiramee jira. Yes, sooramuun isaanii guyyaa waggaatti ol bahee jira. Gadadummaan kennas eeyya akkuma kana gad bu'aa jira. Qooda fudhannaan kennas akkuma kana laafaa dhufe. Wanni jijjiirame mootummaa san keessatti waaw kun ta'e jedhan dubbachuu danda'u. Ammallee waan tokko yoo nu laalle hiikan waa'ee namoota qara ibsuuf kan irra kaanu namoonni kun tokkoffaa maalidhaa eenyudha yoo jette maqaan isaaniitu dabballee. Dabballee olaanaa, dabballee giddu galeessa, dabballee gadaanaa jedhanii hiriira kan akka kaa'an. Dabballee jechuun immoo somebody who's committed ta'ee himaamat tokko waan mootummaan tokko yookaan immoo poolisii mootummaa tokko hojiirra oolchuudhaaf qixa kamiin leenjifamee dirqama zumura kedhan kan ergama ta'e qaama bahu. Bilaandarii itti ka'anii yeroo risoorsii irratti baasanii leenjisanii qaratanii gadi baasu. Jarri kun dabballeedha. Dabballeen immoo burqarra dhufe qaba. Waan qabatee dhufe qaba. Yaada isaa jijjiiree mareechiisee mamatti bira baasee duddachi galee waan bira godhuu hin danda'u. Ijoolleen kun bara torbaanitti hin qoratamu, ji'atti hin qoratamu, kurmaanaan hin qoratamu, waggaan hin qoratamu. Maal gooteedha imaamata si ba'u kana fuudhan hojiirra oolchuu isaanii hin qoratamu. Sun qofa otoo hin taane dubbiin afaan isaaniitti ba'uu iyyuu hin to'atamu. Kanaaf amma tosaan Oromoo miti ka ibidda nyaate ta'e adoonni ibn dhalaan adii biraatu ta'e aantummaan sun bakka hin jirretti tokko isa irratti xiyyeeffachuu baate sadii kennas. Guddaan ka ta'uu qabu namoota kana ka fidu eenyudha. Namoonni kun yoo dhufan ergaan isaanii dhuguma Oromoo fayyaduuf dhufuu jiru. Dhuguma immoo gaafii Oromootiif deebii kennuuf dhufuu jiru. Ammoo gaafanna haaromsa kan keessatti haaromsa ammuma ka fashalaa'e waan ati beektuun tokko namni isaan fidan isa kaleessas ture kan dhiyeessanii achi dabarsanii kan deebisanii fidan. Yoo haaromsa taate sadii ka gaafachuu jiru ka biraati. Yoo haaromsa taate amma maal garaagarummaan warqinee fi muktaar gidduu jiru. Maal garaagarummaan warqinee fi asteer gidduu jiru. Kan akka dhuunfaatti isaan irraa rakkoo hin qabu malee nama tokko yoo komadhees waan bira teessuu waan gara biraati. Akka sabaatti garuu rakkoo qabu. Akka qaamsa kanaatti. Kanaaf aantummaan sun bakka hin jirretti abbaa fedhan fidanii jijjiiramee arginu hin jirretti abbaa fedhan fidanii kun waan isaan itti yeroo bitachuuf fidaa jiran namoota irra caalamu gara jabinnaan kan hojiirnu oolchan jedhan kan fidachaa jiran waan ta'eef ana akka waan tokkootti bakkeelleen kennuufi sabii kunillee immoo kanaan dogongoruu hin qabu. Deebiin kennanii si gaafadha warqineen shaashimannee dhalate. Dhaltii ilmee garaacha ji'a 8 hojii 9 garaa qabdu magaalaan dhalate garaa rasaasan dhaanii buusanii. Maal godhe? Maal godhe? Yoo aantummaa qabaate baay'ee dubbatee jira.
Okay, waan tokko dogongoree jira inni jeesina mana murtii dheessee dubbatee jira. Dogongortee jirti inni jeesina hidhaa jira. Hidhamuun naaf badhamu Oromoo hidhamuun ooltamee fi ta'ee jira. Duurra wayyaami hidhamuun maano duurra hidhamuu wayya. At least abaa hidhaati gaafadhaati jedhee waan tokkoon isaan dubbatan jiru yoo antummaa ka jiraataati. Kanaaf an warri kun dabballee jechuun ergamaa. Ka isa ergammoo leenjifatee qaratee kan fiixan baasee isatti ergatee jira. Oromoo meeqa isa leenjifate? Oromoo meeqa isa keewwate? Qaama dhufe sanatti isaan keewwatee ergachaa jira. Ammallee qixa sanaan laalaan namoota kana irranii beekaa quuqama qabu no. Namni quuqama qabu biyyatti sun keessa ta'e godhuu dadhabee waan tokko godhuu danda'a. Yookaan hojii gadhiisee hin danda'u dheetaa. Namoonni hedduun godhanii taa'anii jiran. Yookaan daangaa cabsee ta'e keessa deemu. Kanaan godhu. Kanaan laala sabi Oromoos kanaan dogongoruu qabu. Kasabii keenyas gaafatee lubbuun dhumaa jiru beekan keenya dhumaa jiru daa'imni keenya kichuun bore abdii biyyattii sunii taate bahuu dandeetu dhumaa jirtu waan namni isaan godhan kana baalabbaat tokko waan gita bittaa tokko achi fidanii as fidu kaa'uu fi miti sabi Oromoo. Isaallee bulchaa jechuu fi miti sabi Oromoo. Qe'ee kooti mana gaambayyaa galuuti. Qe'ee kooti xofii qofaa bulchuuti. Isanillee waliin haa bulluuti jedhe sabi Oromoo. Isa kana kadhabame. Kanaaf akkasitti allaala namoota kan garaagarummaa naan qabanii jechuu barbaadeeti. Mee warroota kanaaf egaa amma isin waliin turtan hojjechaa turtan achi keessa ni beektu jara kana. Ergaa uummata kanaaf qabdan warra mootummaa kanaaf ergamaa jiru. Warra mootummaa kana jalatti da'oo godhatee uummata utuu du'aa jiru utuu dubartiin ulfi ajjeefamaa jirtu callisaa jiru kanaaf mee ergaa maalii qabdu obbo Mallas? Jarri kun immoo yoo gara qabsoo Oromoo qabsoollee dhiisanii uummata Oromootti makaman maaltu isaan eegaf egereen isaanii ofii keessanirraa kaastanii ergaa kana itti dhaamsa kana uummata kanatti himachuu dandeessu. Ani ergaa nan qabu waan tokko ergaa uumamaa isaanii qabu ergaa siyaasa isaanii qabu. Ergaan uumama kaan isaanii qabu waan gaarii dubbatanii waan gaarii tolchanii waan badaa mormuun waan uumamaati. Konsheesii waaqayyoon hin kalkeetu keessa godhee jira. Waan tokko du'ee gartee du'ii hamaa ta'uu isaati miti kaa dabartu. Du'u hamaa ta'uu isaa beekta. Ijjeesulleen sirrii akka hin taane beekta. Namni qixa lamaan kan hidhuu danda'u yookaan seeraa si ijjeessa yookaan immoo konvenshinal waarii keessa seentee yoo diina wal falmatu faduu dandeenya. Saba Oromoo garuu baalallee hanqatee jiraadha. Waan nama gaddisiisu keessa. Namoonni as jiran kun immoo beekota mi'eechuu hin danda'u. Beektota beeka. Kan nan dhuunfan beeku jira. Kanneen bu'aa guddaallee buusaa jiran jira. Iskiriptoo qabatanii qawwee dur dhaabbatanii kafalmaa jiran jira. Haalli itti mijachuu didee afaan isaanii yoo dubbatan maatiin isaanii hundi duguugamuu danda'a. Ammas taanii gaagaamaa kan jiran galgalaa kanamu kan cufa beeka. Kanneen garaa isaaniitii bulanii aangoo kanaa bulanii yoo asirra bu'an immoo jireenyi iyyuu akka hin jirretti fakkaate waan tokko abtaan akkasiin goote. Nama qixa barumsaatiin taanan qixa hojiitiin taanan hojjetee uummattuu bahuu hin dandeenye ol fuutee sooromsite. Bakka inni jiru kaatee gita bittummaa jijjiirte. Garuu risoorsiin kun amma eessaa dhufee isaa kan quban qaban isaan soorsiin kun risoorsiin addanaaf. Risoorsiin namoota fayyadamuu danda'a. Soorsiin Oromoodha. Burqii isaa Oromoodha. Nuudha qabeenyi kun. Kanarraa eessaa dhufee kana namoota hubachuu hin dandeenye makiinatti kennanii manatti kennanii aangootti kennanii tokkoffaa namni guyyoo asirra bu'ee deebi'ee waan jireenyi isaa jiruu isaattu kanatti bahu ittuun fakkaatu yookaan immoo itti hin danda'ullee ta'a. Kanaan bobbaasu namoota hedduu isaanii agarta. Aayaan kan qabaa kanaan jireenyi kootii tokkoffaa dantaa irratti hundaa'an hin taane dhugaa irratti hundaa'e kan godhuuf baay'ee jedhanii namoota dhaabbachuu hin taane baay'een isaanii. Garuu kan jedhu immoo akkan godhan hin jiran jechuu kooti miti. Jiru immoo namoonni jajjamaa jiru ammallee achi keessa. Kajarri ofii buutee sarkii ofii godhatee ittiin deemaa jiru kunini amma anatti dubbatee fi miti seenaa keessatti adeemsa keessatti argaa dhufnee jirra muuxannoo keessatti argaa dhufnee jirra. Mee Oromoo yeroo ta'anii adamsanii ajjeesan nama gada bayaan kan jedhe dubbate afaan kennan dhageenye jirra. Isan ijjeesina namiyya tokko. Isan buqqisina jedhe nam dubbate argine jirra. Imaamata saba buqqisuu kabaasuu jiru dhaaba bira ka kuuno gaara sana dhufettu asinurra qubate nurra dagaagee nurra gabbate kootu isheenni ammanne waliin jiraannennaan waliin jiraachuu kennayyuu walumaa dhiibin fidamuu kennayyuu didee maal godhanu numaan dhufe innummaan keessumaa nu buqqiseetu saba keenya bittinnisee duriyya bosonni zabanya isaa godhatee jiraachaa jira. Amma imaamata isaa ka siyaasaa ka diinagdee ka hawaasa keessa seenee yeroo dheeraa fudhata. Yeroo biraa irraa haasa'uu dandeenya haalaan. Garuu namoonni kun amma maali? Haala kanaan namoota kan jala gala namoota ta'aa jiran. Ergaan an qabu waan tokko waan
uumamni ka jedhu hin ijjeesina saba Oromoo hin hidhina saba Oromoo hidhamuu yoo barbaachise seerri heera keessatti akkaataa kaa'een heerri irraa seerri burqee jira. Namni tokko yoo akka mataa dhagni dhufee mana murtii dhiyaate mani murtii dhimma isaa sallaale bitaa mirgi dhagahame abbichi mormatee falmate ka isa yakkas immoo waan qabu dhiyeeffate mani murtii itti murteessaati yakka namni tokko yakkamaa miti. Kun seera. Sabi Oromoo garuu karaarraa qabamee yakkamaadha. Mana murtiitu nuun gaaniin ijjeessu. Tara maal goota yoo haatee doote haadheen nu deemte haadheen nu galuu deemta. Haati lama dhalatu tokkum dhalatti obboleessa koo. Obboleessa daa'ima ol guddatu kichuu yoo ajjeessan yoo ati calliftee dhufee ka birmatuuf kaan jedhu amma tooftaatti jijjiiree too haala warri hin beenneni nagahee jedhee sabii kunuu ka'ee jira. Ergaanan isaanii qabu qabsoo kan isaan hin finne. Isaan gita bittaa ta'anii namoota biraatti qaama amma biyyatti gaggeessu kan jala bulanii saba kana gadhiituudhaaf saba kana hacuucuudhaaf karaa ta'anii jiru. Amma garuu immoo sabii kun nagahee ka'ee jira. Qabsoo sabii kun ta'ee gaggeeffachaa jiru hin dhaabbatne tokko. Dandeettanitti makamaa yoo dadhabdan immoo jala gora. Maal jennaan sabii kun badii balleessuufis ka'an jiru saba nagaati sabii kun. Sabii kun nama biraallee reebuuf hin jiru saba nagaati sabii kun. Sabii kun qaayisaa keessatti karaa nagaatiin tokkoffaa mirgi koonaa eegame haa jiraatu kan deemaa jiru. Amma faallaa qabsoo isaa dhaabbatanii too gandarra deemanii haadhiin irraa yeroo hojjetan qaamni hin dubbanne akkamiin saba kana bulchaa dheedee dhiqona ajaa'iba. Kanaafan namoota mootummaa keessa hojjetaniifis haa ta'u warra mangoor jirullee haa ta'uuti wa tokko godha dandeettan gumaacha dadhabdan immoo duraan dhaabbatanii jala godha gufuutti hin ta'in isaa Oromoodha mirga saniin ofiisaatiin falmate gonfachuuf deema. Waan uumama ammoo waan sirri godhuun uumama akka ilma mataa namaa keessa jira. Amma yoo siyaasatti facaatii isaa diriirsuu isaa dialoogii isa keessa seenuun isaa waan gargaraatu suni. Anama kan baratamee waan siyaasaa dhadhee miti. Uumamaan wabtaamu nama jeesuun dhowwaadha. Bakka waan uumama natural waan ta'e tokko waan gaarii tokko jedhaa dhiisa saba Oromoo ajjeesisu. Qabsoo saba Oromoottis gufuu ta'u dhiisa. Isanis baree jira sabi Oromoo. Wal gaafanna tokko wal beekna. Isiniin kalees eenyummaan keessan hin jirre maqaa saba kanaatiin dagaagdanii sooramtanii duroomuu miti gara giti bittaa jijjiiramtanii jirtu. Atilis gulata saba kana kan yaadadha. Wasi gaafadha namoota ministeera ta'anii deeman kan keessa agataa qofa akka ta'e gaa'ee san qabaatanii deemuu danda'an. Koota kennameef maqaa Oromootiin kennameef. Sunu galata tokko taa'achuu qabdi isaanii. Gita bittaa jijjiiramanii jiran atilis maqaa saba Oromoo kanaan. Amma immoo sabi kun nagaadee ka'ee waan jiruuf duraan dhaabbatina. Isa hojjetaa mootummaatiin immoo hojjetaa mootummaas gahee guddaa qabaachuu ni mala as keessatti. Hojjetaa mootummaa kana taa'ee sochoosaa jiru. Hojjetaan mootummaa tokkoffaa akka lammiittis, akka maatittis, akka obboleessa akka obboleettittis, akka abbaa akka haadhattis Oromoon. Innis immoo as keessa gahee guddaa kan gumaachuu qaba. Innis maalidha? Waan hojjetu keessa tokkoffaa hojiin deemu kun deemee itti galli isa bu'aan isa kan ittiin labsu. Madaalamus kan ittiin shallagamus bu'aan isa kanaa buusu. Sabii keetu gaagaamaa jira du'aa jira ati maal ta'etti hojjechaa jiru. Isa kana keessatti illee gumaachuu danda'uu qaba. Hirmaachuu danda'uu qaba. Qeerroo amma kaasanamee kaasee miti. Haalli kaasee jira. Jaanamni siin jiru kaasee jira. Roorroon kaasee jira. Kaka'e kan immoo dura dhaabbachuun anaaf maal yakkaaf yakka seenaa keessattis hin haqamne guddaadha. Kan gamanaani kan laalu. Kanaaf qixa kanaan warri amma mootummaan keessa hojjechaa jiranis bayee waan tokko godhuuti. Bari obboleessoo namni bar daabboo isuma iyyuu argata kadhateellee nu nyaata. Duyutu isin ooltu. Dhukkubeelleen du'a, rasaasalleen du'a, barii namaallee dhufatee nama du'a. Baraabara sin jiraatu namni. Ammoo waan tokko annama amantiiti. Waaqayyoon guyyaa nama gaafatuun gaafata. Abtaamu. Dhiigi jigu waaqayyoon ta'e ilaala. Waaqayyoon mallattoo adda addaatiin isaanii dubbatee ture. Yoo of sirreessuu danda'an sila ammaa miti turee jira kasaan of sirreessan. Guddaa isaanii mataa dhaagodhee keessa fuudhe waaqayyoon hin deebine jira. Ammallee Jeesuus seente. Ajjeesuu qofaa miti ilmi namaa saraawwitii tokko qawwee itti kennite baadiyyaa keessa deeme magaalaa keessa deeme nama balbala isaa turu dhaabbatanii rasaasan adamsi akka bushaa ajjeesu mootummaa maalii kun dhaaba maalii ka jiru maqaadhaaf ta'an akka kaartaa asii futee jijjiiru malee kanaaf ka'uu qabaa ergaa nan qabu mootummaa hojjeta mootummaa ta'uuti lammii biyyatti sana lammii Oromoo ta'uuti kanneen biraatu kun baraabara tunumatti jijjiirama deema akkuma amma
Asteer faan kaanii ennaan lammaan faan dhufanii. Asteer faan kaanii ennaan akkuma warqinaan faan dhufanii. Maal godhu warqinaan faan? Jaraa miti kan hammata baasa. Waggaa 17 raasaa keessatti tumatee kan inni qabatee dhufe seera isaa. Anaaf si bira ga'een baafatu inni dhimma dhufee fiixan baafachuuf deemaa jira. Qomoo tokko taanee nu wal mormuu hin dandeenyu. Nu hojjetaadha. Jarri hojjechiisan. Sabii keenya bitamaadha. Warri gita bittaati. Dandee waliin hin deemu. Waan afaanii wal soban malee. Yoo gad ba'an immoo ammas waan tokko waan na ajaa'ibsiisan siin jedha tarii yeroo sirraa fudhachuu jennaatti fakkaata. Gizee biyyaas jirru ila dhaabota sadii afurii kan walitti dhufee amma yaada akka jedhan kamaanu IPRDF kan uume. Warri uuma jechuudha walitti qabanii maal uumee miti. Opiniyoon jirti sana keessa tokko. Warri kibbaas jira, warri amaaraas qabu, TPLFis jirti. Yeroo hunda imaamata dinagdee haa ta'u, ka siyaasaa haa ta'u, ka hawaasaa haa ta'u, kamiyyuu haa ta'u, ka bahu jara sanaan jara beekamoo jira kaasana baasan. Oromiyaa keessa namooti immoo isa sana afaan Oromoo diiganii fidanii dhiyeessanitu jira. Jarri kun na ajaa'ibsiisu yeroo ibsan akkaataa dhaabii kenna baasatti akkaataa adeemsa kennatti jedhanii yoo isaan sitti taasan namni taasaan sanan beekan jarri kun ijoolleen kun agas direesii dhaloofummaa mataa isaanii keessa jiru. By the way, har'as taanan kalees imaamata biyyattiin sun ittiin gaggeeffamtu biriiliyaansii san namni hin jiru jedhee dubbachuuf dongornatta agam tokko jira ammallee gaafii qaba. Hin dandeettu. Amma opiniyoon namni humna isiituu hin galu. Wanni tokko hin galu tokko fa'aa opiniyoon humna hin qabdu. Humna siyaasaa hin qabdu. Humna biyyattii ittiin gaggeessuu hin qabdu. Namoonni achi keessa akkan siin jirtan muktaara eessaa fudhannaa laalame. Maal politikaal baagiraawundiin isaa? Asteera eessaa fudhan? Beekaa waliin hojjennee jirra akka ta'e. Qajeelcha tokko jiru namni sirnaan gaggeessaa hin turre fuudhanii fidan biroo barnoota seenaa achi fuudhe olbaasanii amma taana piraayim ministeeridha wanni siin beektu Oromoo baatee qeequu qofa waan Oromoo dubbachaa hin taane bikkoos kanaan qaratanii olbaasanii ittuun faraddu. Mee itti kenni biyyatti gaggeessuu imaamata baasuu dandeettiin ijoolleen kun baasuu dandeettiin naaf gaafidha. Araan horannee hin jedhu. Dongor sanas seenuun fedhu. Yeroo waan isaan beekutti noo hin jiru kunu namni waraqata kan baasu jarri gurgurtoon beekamoon hin jiru. Berkasii dhuunfaa jedhu namicha lubbuun hin jedhe kan fayyadu kanneen biraas jiru hin baasu yoo achi bahee dhufe nu bira namoota deemanii afaan kanatti biroo dhaaba geessanii natti fakkaata hiikanii Oromiffaat deebisu achi fuudhanii warri biyyaaree Amaariffaat deeffata warri kibbaas Amaariffaat deeffata amma si dhufe namni yoo ta'u maal jedha akka jaarmiyaan kenna imaamata baafates hin jedha si dur taa'ee yoo ta'e gaafii gurgurtaa gaafattee fi si deebisuu hin danda'u garuu hin beekta bakka inni dhufeef beekta namichi si dur taa'ee haasa'uu sun dandeettii sana akka inni hin qabne beekta. Yoo ati gaafii gaafattu gaafii deebii si deebisuu iyyuu beekta. Namoonni kun nama haala kanaatiin ta'aa jiran. Kanaaf sabi Oromoo guutumatti akkuma jirutti hidhaa jala jiramu. Waan ta'uuf hin qabu. Qotee bulaan isaa waan ta'uuf hin qabu. Daldalaan isaa waan ta'uuf hin qabu. Barataan isaa barsiisan isaa hundi isaa wal qabatee karaa nagaatiin qabsoo isaa yoo danda'e adeemsifachuu danda'u qaba. Dubba biyya nambara waan nu goonu beekta gada baatee mootummaa fedha rabsitee namni sitti bu'u hin jiru. Arraba personal kata isaa keessa duntaane mormite prime minister min abbaa fayyatuu dhaabbatte achi ittiin dandeettetti galta. Achitti mootummaa miti waan isaa yaaddennaanu dargii ifan nama ajjeesaa ture. Kun galgala tokko si balleessa karaa barbaadanii. Kanaaf sabii keenya akkaataa ijaaramee deemu kanaan duuba deebi'uu adoo hin taane walidhate deemuu qaba. Isa biyya keessa jiru qofa adoo hin taane inni ala jirullee immoo maal jennaa yoo dhuma qaama saba sanaa qaama qabsoo kana ta'u taate. Ila amantii keessa jiraan, siyaasas keessa jiraan, hawaasas keessa jiraan, martee isin Oromummaatti deebiti. Waan aangoota adoo hin taane, waan dhaaba paartii tokko adoo hin taane, waan eenyummaatti deebiti. Waan eenyummaa kanarra wal ijaaree immoo deemuu danda'uu qaba. Innis immoo ijaaramee haala ittiin bu'aa buusuu danda'u. Ka bu'aa buusuu jiru gurmuu taane, ka dadhabe jabeessine, ka wallaale gorfanne, aga galma kan ga'utti wal qabatee deemuu danda'uu qaba. Ka jedhuun qaba. Mee yeroo ammaa kana akkuma isin beektanii mootummaan kuni uummata Oromoo uummatuma Oromooti walitti buusuu fakkeenya fudhachuu dandeenya. Uummata Oromoo naannoo Booranaaf Gujii, uummata Oromoo sabaaf sablammoota biyya hundumaa gara dhiyaatiin Beniishaangul, Sumaalee wajjin, Walaayittaa wajjin walitti bubbuusuudhaan beekama akka nagaan hin argamneef. Wanti kun gara fuula duraatti akkamittiin akka dhaabbachuu danda'uuf qeerroo biyya keessaa harka isaanii qullaa mootummaa kana dura dhaabbatanii mirga saba isaaniitiif falmaa jiranii ergaa qabdanii fi waan itti dabaluun immoo jira jettanii isinitti dhaga'amuu jiraates akka itti nu dabaltaniin carraa isiniif kennamas. Galatoomaaf taamu
Amma wanni guddaan tokko ka jiru mootummaan kun amalaaf adaba isaa keessa yoo agartee jiraatte yeroo nagaan jiru irratti boqonnaa waan isaa bu'aan qabu boqonnaa namni taa'ee tasgabbaa yoo filaale tokkoffaa lakkoofsa irratti guddoo obsessed illee ta'uu baanne waa'ee majority fi minority yeroo kaafne kun loojikii jiru waan ta'eef isa nu dinaay goone yookaan immoo ifne bira deemnu miti wama jiru. Sabi Oromoo saba guddaa. Sabi Oromoo saba guddaan kun qixa demokraasiin biyyattii san keessa sila dagaagee guddatee sirni demokraasii irratti hundaa'e ijaarame sabi Oromoo namallee hin gaafatu haalleen gaa'eesaa bakkee inni argachuu qabuun kennaaf. Yoo sanaan ka deemamu taate sabii amma taa'ee biyyattii bulchaa jiru kun immoo bakkeen isaan qabachuu danda'an immoo eenyumuufiyyuu gaafii miti beekamaadha. Kun akka hin taane immoo isaan godhan amma qixa jaarmiyaatiin deemna ka jedhuun OPDO ijaaranii kanneen ijaaranii warra waliin dhufee EPRDF ta'e kana keessa immoo dandeettiidhaan immoo durataa ittaanaa filannaa sun immoo EPRDF gaggeessatee biyyattii gaggeessa jedhuun dhufan. Yoo silaaqqitee sirni dimokiraasii biyyattii irra haasofna fuulduratti jechuudha yoo xaraan argame. Waan maan vootiin kun maal jechuudha ka jedhudha walitti dhufni. Institutional centralizimii dimokiraasii isaan irratti hundaa'anii deemaa jiran kun maal jechuudha ka jedhudha haasa'uu dandeenya. Qidam deemu kan adolafti tun garagalte adolafti samiin tun dachaate TPLF jijjiiruu dandeettu. Yoo kana jijjiirte bakkee dhabde. Paartii tokkollee taatee bahuu hin dandeettu. Yoo kanas goote bakkee dhabde. Yoo tamma miseensa EPRDF ijaaran laalte irra jireenyi qomoon guddaanii Oromoo fi Amaara keessa. Akkaataa lakkoofsa sabaatiin waan deemuuf. Isaan maal godhanii sagalee Oromoo jaarmiyaan ofii fuudhanii sagalee kibbaas jaarmiyaan ofii fuudhanii sagalee naannoo Amaaras jaarmiyaan ofii fuudhanii ka ofillee jaarmiyaan fidanii jaarmiyaan afran ta'anii immoo tokko taanee qomoo jedhan dhaabbatee ijaarratee as keessa immoo akkaataa dandeettii isaatiin filannee wal fillee durataa ittaanaa bunaa jedhan. Yoo tachi dhuftu namni warra OPDO keessatti ijaare namoota dhufe isaan gituu danda'u waan hin taaneef jaarmiyaa gaggeessuudhaaf at least vootillee gootuuf inni nuun hawwatu. Garuu maal goota fiddee jirta qaamii PRDF'tti naannoo sunitti bituudhaaf. Hin dhufu yoo ta'an namni ammallee isaan keessa baay'inudha warruun kana ta'a. Kanaaf baraabaratti namni isaan keessa bahu jarum ta'ee hafe. Kun immoo calculated waan ta'e agachi jiran dhagahuun garuu jiran kan malee bulu waan hin dandeenyeef. Saayinsii kana ala ka biraan jiru ka yeroo jiraatu isaa bahuuti wal karkaruu dandeenya. Analisiisaa keessin seeroo amma. Kan namummaan karaa deemus beekuu danda'a. Maaliif TPLF adeemsa jaarmiyaa sana ala deemuu hin dandeenye tuna gaafatte waan gara biraan qabu. Bakki amma jirtu kana baraabaratti hin argattu. Yoomuu mallee argachuu hin dandeenye. OPDO kanaan fidanii irra maal godhanii sagalee sii fudhatu nagaatti. Kibba fidanii kanaan sagalee sii fudhatu. Namoonni achitti jaarmaan siin jedhee jira. Ka dhufe sagalee isaanii kenneen nu katee rubeetta sabi Oromootu beeka. Kanaan dhufa. Qeeqee sirni sun haala ittiin amma jijjiiramuu danda'u akka isaan ammoo faaromsiin jedhan kana doon taane qixa qeerroon ittiin jalqabde kanaan kallattii ifa baanii mirga ofii falmachuudha. Qeerroon laphee sarasaasaaf kenne qeerroon adda sarasaasaaf kenne hin ta'u ammaan booda bakka hin ta'u bitamne nugaa reebamne nugaa duune nugaa mirga kennaaf falmana dhabee jira. Ka amma jalqaba kana dhufee seenaa kanaan durmu haasaa qofatti hafne reebbamu qofatti hafne isaan dura dhaabbatee rasaasa adoon taane iskiriptoo qabatee taa'ee falmachaa jira harka duwwaa bahee falmachaa jira. Jaartii keenya sossoosee jira jaarsa keenya sossoosee jira. Saba Oromoo sossoosee jira qeerroon. Kanaaf ergaan qeerroo qabu jalqabdee jirta namaan jala hin qabne ofiin jalqabde. Soba abbaan qaban yoo tuqee na jalqabsiisi fayyadaa taata. Yoo jiraatan as ba'aniitti wal dubbachuu dandeenya namni qeeq ofii miti. Qananii jiru jalqabanii jiru. Jaarmiyaan biraas yoo jalqabsiiste jabaadha. Baga jalqabsiiftanii garuu immoo asiin geette jirtu. Ka asiin geette kana sumatti asiin gaate lammii kee keessa jita asiin gaatte bu'aa buusaa jirta. Haaromaaf deemaa kan dhidha taa'iyyaa jiru kun bu'aata buufte. Haaromsa irratti dhaabbatee akka jijjiiram fidde aangoo siyaasa keetii gonfattu sosso'iin. Qixxaaf daabboon manaa fi jireenyaan hin sossobamini. Sun hundayyuu keeti kan bira fidanii si kennuutti hin jirani. Kana jabaadhii falmadhu ijaaramii falmadhu. Kutadhu falmadhu ka jedhu tokko akka qabu isaaniif. Qeerroodhaaf ergaa nan qabu. Isaan gara biraati immoo waan kana wali qabsiisan kaasu ilaa nu amma qixa paartii ijaaruutti hin jiru. Warra jiran kan narra beeku.
Taayitu man taajjabee takka kuman laaf. Gamitti baanuu sudhamna. Bishaan kennaan oowwine. Ila nami mirgaa farmatuu fi nami qixa mala bulchiinsaa filoosofii bulchiinsaa baasuu fi dorgom tokkoo miti. Abtaamu. Nu amma birmaduuf falmachuu jira. Nam birmaduuf falmatutti ganaa aduu birmaduu san hin argin karaa deemuu irratti wal dhaba. Nama taa'ee barri garba uyyuu laata. Nama yaadetti garba uyyuu beeka. Mee waan godhu garaagarummaa waggaa 40 ture. Amma dabree waggaa 50 kan nuti deemuu jiru kana. Sabi achi jiru inni noo. Kan amma keessa ba'ee jira warraan jirullee kan irratti immoo haala wal simsiisee saba kan giddu galeessa godhate amma waan tokko dantaa Oromoo giddu galeessa godhate dantaa Oromoo qof bakka waan biraati miti. Dantaa biyyattii sana giddu galeessa godhate qixanni itti waliin dhufu gurmuu walii ta'ee deemuu danda'u irratti hojjetamuu qaba. Ergaan handhaamullee nu gahaa bakka nu gahaa kaduu jiru kaabaa kibbaa bahaaleedha tokkuma. Oromoo taatannaan sanumaan doota. Eenyummaa keetu doota. Warri aljirullee kan irratti tokkoffaa haala kana ijaaramee deemuu danda'u qabu. Kan jedhu gama kiyyaan kan jedhu akka ergaa akka dhaamu. Kanneen immoo hawaasa haalatti faca'ee haala adda addaatiin jirus yoo danda'a gumaachuu. Yoo dadhabe immoo waan tokko callisuun lammee akkadhi gumaachuudha. Waan tokko keessatti yoo siin galiin callisi. Yoo jibbitallee callisi. Garuu namoota bu'aa buusuuf deeman irra gufuu ta'uu dhabuun immoo bu'aa guddaa tokko ni mataan isa. Bitaanis mirgaanis haa ba'uuti. Sabumsuun birmaduutti baasuudhaaf. Boqochiisuudhaaf haalli qabsuun kee jiru kun fidinee deemuu qaba. Warri aljiru ijaaramee deemuu qaba. Ka keessi jiru immoo namaan jaalan qabne. Ofii jala qabde. Obboleessi kasii bira kuffisanii. Sammuun kennama maal jedhe? Deengata fayyisaa wantoota taa'ee dhagaa ture. Durii wattaaddara ta'uu fedhaa ture garuu du'a jibbaa jedhe. Amma garuu lachuuyyuu dhimma hin qabu jedhe. Du'a illee dabsatee jira sammuun koo jedhe. Biyya keessa kana guddaan ani erga guddaan dabarse dhagahan ture. Nama sana maali? Du'a dabsatee ka biyya keessa soso'aa jiru kuni yoo nuun as jiru kuni tokko taanee dhaabbanne humna isaanii ta'a kanaan deemamuu qabaa ka jedhu gama koote. Hedduun isin galateeffadha Bomalles yeroo bareedaa qabaanne waan baay'ee isinirraa baranne horaa bulaa gara fuula duraatti garuu sagantaa addaatiin immoo walitti dhufna. Har'a wanti dhimmi guddaan irratti ilaaluudhaaf gama Qaalqee Showutti isin affeere haaluma yeroo amma jijjiirama mootummaa kana keessatti haaromsa jedhamee namoota lama aangoo irraa kaasanii namoota lama kaan waa'ee kana irratti mari'achuudhaaf gara fuula duraatti immoo waan baay'ee isinirraa baranna. Gama Qaalqee Showuttiinis ta'e miidiyaalee biraanis har'aaf garuu hedduun isin galateeffadha. Baay'ee biisiidha yeroo keessan bareedaarraa hammana anaa kennuu keessanitti hedduun isin galateeffadha. Waaqayyo isin haa eebbisu Bomalles. Atalleen galatoomsi jalabtaamu jabaadhu qasa Oromoon sagalee isa dhageessisu taanan ergaas dabarsuudhaanis bitaa mirgaan immoo waan jiru hubachiisuudhaan hojii guddaa hojjechaa waan jirtaniif jabaadhu siin jedha. Carranaa kan ta'eefis galatoomna buleessa.